sababa isheetti shamarran hedduu jaalala qabsiiseen biraan deema. Yeroodhaaf maqaan kiyya icciitii isiniif haa ta'u. Kanan dhaladhee guddadhee dachee magariituu Oromiyaa keessattidha. Yeroo ammaa kana kanan jiraachaa jiru biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu keessadha. Anis akkuma nama tokkoo jiruu fi jireenya koo kan koo fi kan maatii kiyyan jijjiira jedheen biyya koo dachee magariituu dhiiseen biyya ormaa dachee nama gubdutti dabalame. Ergan gara biyya hambaatti imalee booda shamarree baay'ee bareedduu fi amala gaarii naaf qabdu tokko waliin daandiin jaalalaa walitti nu fide. Jaalala fageenya irraan qofa otoo hin taanes wal arginee yeroo gaarii anattis isheettis bareedu waliin dabarsaati turre. Onneen koo isheef baay'ee kan miidhamedha. Waanuma hundumaa isheen jaalladha. Yeroo ana waliin yeroo gaarii dabarsitu nama gara biraa waliin hariiroo akkanaa dabarsuu akka hin dandeenyetu natti dhaga'ama. Haa ta'uutii garuu jaalalleen koo kun ana qofaa waliin otoo hin taane dargaggoota garaagaraa asuma Saawud Arabiyaa keessa jiraatan magaala garaagaraa jiran waliin akkuma koo dabarsiti. Nama meeqaaf akka duutu beekuu baadhus haa ta'uutii garuu hunda keenyaan siifan du'an jetti. Bilbilallee al takkaatti dargaggeessa lama haasofsiisuu dubartii dandeettii qabdudha. Guyyaa tokko tokko wanta isheen bilbilaan natti haasoftu bitaa natti galee maaliif yaada kana kaastee jedheen yeroon isheen gaafadhu lakkii bilbila gurra bitaa kootiin obboleessa koo haasofsiisaan jira isatti dhufee yaada sitti ta'aa naan jetti. Hagan danda'us baay'een ishee obse. Haa ta'uutii garuu amala dubartiin egeree jireenya isheef yaaddu qabdu of keessaatii hin qabdu. Sababa kanaanis walitti buunee walirraa anaaf isheen gargar baane. Ergan isheerraatii gargar ba'e garuu onneen jaalalaa koo jaalala maddisiiftee dhugaaf jiraattee amantee amanamuuf carraa takkaallee hin arganne. Maaliif akkana ta'e anaaf iyyuu gaaffiidha. Haa ta'uutii garuu dhiira hamaa dubartoota jaalala qabsiisee deemu ta'eetiin argame. Kanan duraan obboloota koo dhiiraa irratti jibbu har'a garuu qabeenya dhuunfaa koonaaf ta'e. Shamarran hedduu mimmiidhagoo wal bareera. Sin jaalladha jedhees gaaffii jaalalaa gaafadheen hedduun isaaniis tole jedhanii daandii jireenya jaalalaa na waliin jalqabaniiru. Haa ta'uutii garuu ani wantan barbaadu ergan isaan irraa argadhee booda galagaleellee eenyu akka isaan ta'an hin yaadadhu. Keessi koo har'as ammas dubartii hedduu miidhuu akka hin qabu natti hima. Hedduu isaanis dhugumatti ammallee miidhaa boosisaa daandii jireenya isaanii wallaalchisaan jira. Onneen koo jaalalaaf naaf abboomamuu hin dandeenye. Hamminaa fi kan jalqaba dubartiin suni na goote haaloo ba'uutu keessa kiyya guuteera. Yeroo ammaa kanatti garuu shamarree akkuma koo jaalalaan miidhamtee jireenya ishee dhiirri gara biraa miidhetu hariiroo jaalalaa na waliin uumee jira. Miidhamuun ishee hedduu na gaddisiisus haa ta'uutii garuu onnee kootiin dhugaa jaallachuun gonkumaa anaaf hin eeyyamamne. Mana tokko keessa waliin jiraachaa jirra. Kana duratti heerumteetu baateetti. Amalas gaarii kan ta'e qabdi. Anaanis yoom qubeelaa hidhannee waadaa waliif seennaa jechuun na gaafatti. Haa ta'uutii garuu keessi koo kan natti himu bareedina keessa ishee otoo hin haaliin akkan ishee waliin gara fuulduraatti hin jiraannedha. Onnee koo sin jaalladha jedhu jaalalleen koo jalqabaa namiitee deemte waan fudhatteef sobeen onnee sobaatiin sin jaalladhaa jedheen isheetti dubbadha. Isheef sin jaalladha yeroon jedhuunii dhugaamatti fakkaata. Akkan dhuguma isheen jaallanne yoon dhugaa isaa itti hime baay'ee akka isheen miidhamtu nan beeka. Hin miidhu jedhee dhugaa ishee jaallachuuf yeroo yaadus yaadota garaagaraatu sammuu koo keessatti guuramee akkan isheef hin amanamne na godha. Jireenyi baay'ee ulfaattuu fi otuma miidhamaniillee gaarii yoo hordofan malee gaariin akka nama hin quunnamne keessi koo amanee beekus haa ta'uutii garuu
gochaatti jijjiiruun baay'ee natti ulfaate. Dubartoonni tokko tokkos akkanuma isa ani sobeen sin jaalladha jedhee qalbii isaanii raasu dhugaa jedhanii fudhatanii na waliin ciisuun daa'imallee gadameessa isaanii keessatti kan godhatan hin himne. Haa ta'utii garuu dhugaa akka ani isaan hin jaallanne yeroon itti mutti daa'ima isaanii otoo guyyaan da'umsa isaanii hin ga'iin gadameessa isaanii keessaa ni baasu. Kun anaafis ta'e isaaniif cubbuu akka ta'e nan beeka. Haa ta'uutii garuu mataa cubbuu kanaa kan natti ta'e gochaa jaalalleen koo otoo ani akkan ishee jaalladhu otoo beektuu kan irratti raawwattetu wanta kanaan na gahe. Irraa deebi'uufis yeroo hedduu wanta garaagaraa yaaleera. Haa ta'uutii garuu onneen koo hamminaa fi cubbuu malee na diddee ilmoo namaa biratti foon abaaramaa, waaqa biratti immoo lubbuu abaaramaa baadheen dachee kanarran jira. Mee hiriyoonni koo seenaa kiyya dhageessan dhukkuban dhukkubsadherraa kan fayyuuf gumaacha keessan naaf qodaa. Ani obboleessi keessan dargaggeessa ta'ee umurii giddu galeessaarra jiraadhus haa ta'uutii garuu keessi koo wallaalaan gadii ta'eera. Dur yeroo namni namatti darbu anatu dursee gorsa. Har'a garuu ofiifuu baay'ee rakkadheen jira. Mee waan beektaniin na gargaaraa kanan isinin jedhu ana obboleessa keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa, nagaatti, galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u. Guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi maqaa isaa ibsachuun barbaanne baay'ee sammuu nama tuqu nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomii siin jechuun barbaada. Egaa hedduun keessan tarii edaa namni akkanaallee ni jiraayii jechuu ni dandeessu. Haa ta'utii garuu seenaan dhiirotaa hedduun gaariirraa gara hamminaatti, tolaarraa gara badaatti kan jijjiiramu seenaawwan akkasii nama tokko tokko yeroo mudatudha. Jireenya keessatti haaloo ba'uun cubbuu akka ta'e eenyuma keenyaaf iyyuu ifadha. Haa ta'utii garuu haaloo ba'uu sana akka dhiisnuuf yookiin jaalala irratti gumaa baafachuurraa of qusachuun yoo nama jaallannu tokko dhabne nama nuti jaallannu gara biraa Rabbi akka nuuf kennuuf laphee gaarii mijeeffachuu qabna malee nami tokko nu miidheera jennee dabarree nama gara biraa miidhuun sirrii miti yaada jedhuun qaba. Egaan kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada keessan obboleessa keenyaaf qoodaa jechaa qophiin galgala kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Laayikii fi sheer gochuun deeggarsa keessaniin na waliin turaa jechaa akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin guyyaa borii hanga walitti deebinutti bakka jirtan maran turtii gaarii isiniif haa ta'u. Horaa bulaa.